daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwork amma dabarentan oduu idileeti an oduu arraawleen ordofaa Mammadi. Manni murtii federaalaa guyyaa irraa dhaddacha yakka liddataa galmee obbo Jawaar Mohammad faa ilaalchisee taa'in beellametti aanu amajjii 19 bara 2013 dabarseeti jira. Bal'inni oduu tanaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Manni murtii dhaddacha yakka liddataa galmee obbo Jawaar Mohammad faa ilaalchisee beellametti aanu amajjii 19 bara 2013 dabarse. Dhaddacha guyyaa irraa kanarratti hirmaattonni hedduun kan argaman yoo ta'u manni murtichaa dhaddacha galma guddaa kan kanaan dura itti taa'aa ture jijjiiruudhaan galma dhiphaatti dhaddacha ilaaluu eegalee ture. Haa ta'u malee sababa hirmaattonni baay'een bakka sanitti argamaniif dabalatas maatiin himatamtootaa argamanii jiraniif dhaddachi dhiphaan kun nunga'u jechuun komiin abokaattootaa fi himatamtoota irraa ka'ee ture. Komii kana jiddu gala godhachuun manni murtii mana dhaddachi guddaan tanaan dura itti taa'amutti beellama haaree kana laalee jira. Yeroo dabre dhaddacha amajjii 4 bara 2013 taa'ame irratti manni murtichaa murtiilee himata kuffisuu fi fooyyeessuu dabarsuun abbaa alangaa federaalaa himata namoota 24 irratti bane keessaa himata qabxii 4 irra deebiin akka fooyyeessu dhiyeessuuf amajjii 14 jechuunis guyyaa irraatti beellama qabachuun isaa ni yaadatama. Bu'uuruma kanaan manni murtii federaalaa dhaddacha yakka liddataa oolmaa guyyaa irraa irratti galmee fooyyee dhiyaate ilaaluuf taa'eeti jira. Abbaan alangaa himata akka fooyyeessu ajajame keessaa himata 3 kan fooyyeesse hoggaa ta'u himata 4ffaa kan meeshaa waraanaa waliin wal qabatu akka fooyyeessu hin barbaanne caqasuun himata fooyyee fuula 21 barreeffamaan dhiyeeffate himatamtoota kana irra deebiin kan himate yoo ta'u gareen abokaattoos himata haaraa fooyyee kana ilaalchisee himatamtoota waliin mari'atanii deebii kennuuf yaada dhiyeeffataniiti jiru. Manni murtii federaalaa dhaddacha yakka lidataas himata akka fooyya'uuf ajajame keessaa himata 5ffaa fi 6ffaa himannoo meeshaa waraanaa waliin wal qabatu bu'uura manni murtii ajaje waan hin fooyya'iniif guutumaa guututti himaticha haquu isaa murtii dabarseeti jira. Himata haaraa fooyya'anii dhiyaatan ilaalchisuun ammoo deebii abokaattootaa fi himatamtootaa dhaga'uuf beellama amajjii 19 bara 2013tti qabeeti jira. Beellamni itti aanu guyyaa 5 booda kan adeemsifamu hoggaa ta'u dhaddacha gaafa sanii irratti himata fooyyee kana ilaalchisuun abokaattoonnii fi himatamtoonni deebii ni dhiyeeffatu. Himanni fooyyee abbaa alangaatiin dhiyaate amajjii 19 akka ilaalamuuf beellamame kunis obbo Jawaar Mohammad miidiyaa OMN fi Facebook dhuunfaa isaatiin ummata mootummaa irratti kakaase himatamtoonni birootis yakka sabatti kaasu hojjetan kan jiru hoggaa ta'u himata kana ilaalchisee manni murtii sagalee himatamtootaa dhaggeeffateeti jira. Obbo Jawaar Mohammad yaada mana murtichaaf kennaniin kana duras himanni nurratti dhiyaate bu'uura seeraa fi dhugummaa kan hin qabne ta'uusaa irra deddeebiin mana murtichaa kanaaf himaatii turre. Meeshaa waraanaa itti himatamneef hayyama galmee qabaachuu keenya waliin dubbachaa turreeti jirra. Haa ta'u malee abbaan alangaa himata dhugaa hin taane kanaan kan inni nu dararaa jiruuf ergama biraa kan filannoorraa nu takaaluuf itti kenname hojiitti hiikuuf malee dhugumatti shakkamne yookaan yakka hojjanneeti miti. Arrumallee ergamanni murtii dhimmi meeshaa kun yakkaa miti jee murtii dabarsee booda abbaan alangaa murtee mana murtiitti amanuu didee irra deebiidhaan himatuma san dhiyeeffachuun isaa ergama filannoorraa nu danqu qabaachuu isaati agarsiisa. Kanammoo abbaan alangaas manni murtiis ni hubata jechuun adeemsa lafarra harkifannaa murtii haqaaf komii qabu dubbate. Gama biraatiin himatamtoota keessaa obbo Dajanee Taafaa dubbii dubbataniin dur addawaawaayin adda bilisummaa Oromootii fi gimboot sabaa ittiin dhiibuudhaaf keeyyata isaaf ta'u keeyyata 240 takka barreeffate namootan siyaasaa kanneen yaada addawaawaayi morman itti hidhachi guuraa ture. Arras keeyyata san nurratti hojiitti hiikuuf yakka sobaa uumanii garasitti nu dhiibaa waan jiran fakkaata. Sochii dimokiraatawaa nuti paartii keenya bakka buunee ummata keessatti taasisaa turre arra yakkatee sabaa fi saba walitti kaasuu jaamne himatamuun keenya keeyyanni 240 takkaan sun arra sabboontoota ittiin himachuuf hojjechaa akka jiru agarsiisaa jechuun himata haaree dhiyaate ilaalchisuun komii isaa dubbateeti jira. Beellamni itti aanu amajjii 19 bara 2013 ganama dhaddacha banaatiin ni gaggeeffama. Godina Shawaa Lixaa aanaa miidhaqanii ganda garaadoo jaamutti humnoonni sirnichaa manneen qotee bultootaa 7 ibiddaan gubuun barbadeessan. Sababa tokko malee manguddoo ganna 60 olii dabalate mana tokko keessaa maatii qabsaa'otaa namni 10 waraana bilisiginnaatiin hidhamuunis beekameetii jira. Muhammad Morkamaa dabalata qaba.
Godina Shawaa Lixaa aanaa Midaaqany ganda Garaadoo jedhamutti humnoonni sirnichaa manneen qonnaan bultootaa 7 ibiddaan gubuun barbadeessan. Ka'umsi rakkoo kanaa guyyaa dheengaddaa amajjii 20 bara 2021 ganda Garaadoo jedhamu kana keessatti waraana bilisummaa Oromoo kan hidhatee bosona jiruu fi waraana Bilxiginnaa gidduutti dhukaafni gaggeeffamaa turuu ibsuun lolaa saniin humnoota mootummaa irraa loltoonni hedduun waan miidhamaniif guyyaa kaleessaa aarii sanaan as deebi'anii isintuu shanii sooraa jira jechuun manneen jiraatota ibiddaan guban jechuun jiraataan Midaaqany irraa dubbifne kun bilbilaan OMN'tti himee jira. Waqtiin amma keessa jirru kun waqtii qotee bulaan oomisha isaa itti sassaabbatu kan jedhu maddi keenya Shawaa Lixaa kun haa ta'u malee qotee bultootaa fi hawaasni naannawa kana jiraatan sodaan lubbuu ofiitirraa kan ka'e oomisha isaanii alatti dhiisuun rakkoo hamaaf saaxilamaa jiras jedhee jira. Akkasuma kaadiree magaalattii fi waraanni Bilxiginnaa maatii qabsaa'ota Oromoo hedduu isaanii saba tokko malitti mana hidhatti guuraa akka jiran dubbatee jira. Maatii maanguddoo beekamaa naannichaa kan ta'an obbo Wabii jedhaman irraa namoota 10 hidhuun isaanii fi maanguddoo ganna 60 kan ta'an obbo Laggasaa Galaan nama jedhamus qabeenya isaa saamuun mana hidhaatti kan darbatan ta'uu namni achirraa dubbifne kun dabalee nuuf eeree jira. Ana Midaaqany guyyaa dheengaddaa wanta humnoota jedhe lamaan jechuun humna mootummaan shaniidha jedhee farrajuu fi humna mootummaa maafiyaa kana yookiin immoo humna hidhatee PP jedhee mandara keessa yaa'utti humna hidhatee gidduutti walitti bu'iinsa ture guyyaa dheengaddaa Garaadoo jedhamu sana keessatti jechuudha. Guyyaa sanadhaa walitti bu'iinsa sana gidduutti humni hidhatee humni mootummaa jechuudha. Hedduminaan waan miidhamee fi ganda Garaadoo naannoo bakka adda Shaakee jedhamtutti kan isaa walitti bu'anii ture. Hedduminaan waan miidhamanii bakka kanatti rifaatuudhaan ol deebi'aniitu gaafa guyyaa lammaffaa isaatti immoo dheengaddaa kan walitti bu'anii guyyaa kaleessaa ganda Garaadoo keessaa mana namoota 7 akkuma maqaa isin eeree mana namoota 7 kana sintuu shanee qallabaa shaneen sun keessa dhukadha jechuudha. Namoota sana kan isaanii miidhaa turan yookiin immoo mana isaanii gubaa turani. Dhumarratti jiraataan kun dhaamsa dabarseen mootummaan Bilxiginnaa kun naasuu tokkollee kan hawaasa keenyaaf hin qabne tahuu beekne uummanni Oromoo hundi sagalee tokkoon kaanee waliif haa dhaabbannu jedhee jira. mootummaan hooggantoota paartiilee siyaasaa Oromoo hatatamatti hidharraa hiikuun filmaata akka qabeessa hin gaggeessu taanaan uummanni Oromoo boqonnaa qabsoo haarawaatti seenuuf of qopheessuu qaba jedhan qeerroowwan godina Baalee magaalaa Gindiirraa yaada isaanii Oromiyaa miidiyaa neetwork filaatan. Uummanni Oromoo mootummaa dabraa fi dhufaan biyya isaa irratti ajjeefamaa hidhamaa reebamaa lafa isaa irraa buqqifamaa biyya irraa ari'atamaa qambara waanjoo gabrummaa baachaa asgee waan ta'eef kana booda gateetti abbootii irra ittiin baadhatuu fi ittiin aangoomsu hin qabu jedhan. Uummanni keenya waggoota dheeraaf lubbuu qaqqaalii ilmaan isaa itti wareege dhiiga isaa itti dhangalaasee wareegama qaqqaalii kan kaffalaa tureef mootummaa abbaa irree deebisee of irratti ijaaruu fi bilisignaa aangoomsuuf osoo hin taane jijjiirama dhufetti fayyadamee ofii isaatiif biyya isaa irratti abbummaan jiraachuu fi jedhan. Faallaa kana injifannoo qabsoo hadhaawaa uummanni Oromoo gaggeesseen argameen kanneen gamaangootti dhufan hooggantoota jijjiiramichaa kanneen Oromiyaa fi Itoophiyaa bira dabree Afrikaaf abdii ta'an mana hidhaatti ugguranii diina firoonfachuun mooraa qabsoo Oromoo diiganii kanneen jiran qeerroon kunneen kana hubachuun uummanni Oromoo biyya keessaa fi alaatis iddoo jiru irraa qabsoo finiinsuun hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaatirraa gadi lakkifachuun biyya isaa irratti mirga abbaa biyyummaa mirkaneeffachuun sirna durii akka hin deebinetti awwaaluu qabna jechuun dhaaman. Gama birootiin tooftaa bilisignaan naannoo Oromiyaa tumsaa fi deeggarsa uummata Oromoo irraa argachuuf bilisignaa naannoo Amaaraatiin dhiibbaan nurratti godhamaa jira jechuun akka uummanni Oromoo isaan filatuuf ololli yeroo ammaa hafarfamaa jiru gonkumaayyuu fudhatama hin qabu. Kanneen jiran qeerroowwan kunneen uummanni Oromoo hundinuu kana beekee tooftaa kana gurra kennuu fi dhiisuun harkatti fashalsuu akka qabanis dhaaman. Dhuguma bilisignaan akka uummanni Oromoo isaan deeggaru kan barbaadu yoo taate aantummaa fi quuqama sabaa isaanii qabaachuu hidhamtoota siyaasaa Oromoo gadi dhiisuu fi warra hidhan hunda dhiifama gaafachuu gaaffilee bu'uuraa Oromoo deebisuu mirga paartiilee morkattootaa kabajuu fi walabummaa miidiyaalee eeguun filannoo haqa qabeessa gaggeessuuf of qopheessuu akka qabanis dhaaman. Arsii aanaa Dodota magaalaa dheeraa keessatti doorsifni mootummaa bilisignaatiin uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru hammaatee itti fufeetii jira jiraattonni.
humnoonni murnaa aangorra jiru uummata dirqiin walgahii baasanii kana booda nama mormu hunda tarkaanfii irratti fudhanna jechuun qeerroowwan jajjaboo adda durummaan aanicha keessatti qabsaawaa turan adamsuun magaalaa fi baadiyyaattis jiraattota aanichaa doorsisaa jiru jechuun Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Neemaa Umar Garstii bilbiluun waan qindeeffate qabdi. Godina Arsii aanaa deddeetaa magaalaa dheeraa keessatti doorsifni mootummaan bilxiginnaa uummata nagaa irratti raawwataa jiru hammaatee itti fufee jira jedhan jiraattonni. Humnoonni murna aangorra jiru uummata dirqiin walgahii baasanii itti dhaaddatan jiru. Kanneen achirraa dubbifne nuti Abbaay Tsahaayyee fi Siyyuum Masfiin Faayyuu ni ajjeefne. Kana booda nama mormu kamuu hunda tarkaanfii irratti fudhanna. Diinota keenya hunda hanga filannootti haxoofnee hiina jechuun qeerroowwan jajjaboo adda durummaan aanicha keessatti qabsaa'aa turan adamsuun jiraattota aanichaa magaalaa hanga baadiyyaa jiran doorsisaa jiraachuu maddeen gabaasani. Akka odeeffannoo maddeenitti qeerroowwan qaamota kanaan adamfamaa jiran barsiisaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa magaalaa dheeraa Abdallaa Hussein durataa qeerroo kan ta'e qeerroo Kadir Muhammad, Daawud Biiftuu, Tufaa Yaa'ii, Sultaan Biiftuu, Qarree Caaltuu Hussein, Kaamil Hajji, Sultaan Batturree, Isaa Qaadoo fi Sultaan Ahmad kan jedhaman yoo ta'u qeerroon kunneen sabboonummaa qabaniin kanaan dura Jawaar Muhammadii fi Kaafaa'oo simachuu qabsoo biyya keessaa adda durummaan hirmaachuu malee badii takkallee hin qaban jedha namni odeessa kana nuun ga'e. Itti dabaluun maddi keenya kun hoggantoota siyaasaa Oromoo kanneen mana hidhaatti dararaa argaa jiraniif mootummaan kun murtii haqaa ni kennaaf jennee hin eeynu. Murtii haqaa rabbiitu harkaa qaba waan ta'eef rabbiin kadhachaa qeerroon Oromiyaa guutuu qaamaan adda adda jiraannus yaadaan tokko taanee falmachuun bira dhaabbannee hidhaarraa baafachuu qabnaa jechuun dhaamsa dabarse. Ayyee kanneen isin dubbisu godina Arsii aanaa deddeetaa magaalaa dheeraa rakkoo biyya keessatti rakkooftuudha yeroo ammaa kana walgahii dirqiitti baasaniitiin nuti warra humna qabu garee juuntaadha Abbaay Tsahaayyeeffaa Siyyuum Masfiin Faayyuu warra ajjeese warra kennachiise diina kenne kamiyyuu kan nu mormu tarkaanfii takka irratti fudhachuudhaaf duubatti hin deebinu hanga sadarkaa filannoo olitti warra namarraa duubatti hin deebinu waan ta'eef diinallee akka kennachiifne waan beekaniif jalan deddeebinaa jenii adamsa guddaa keessa jirni bite. Maatiin akkasitti rakkoorra jira maal ta'e walgahii irratti baasaniitiin waan kanaaf sodaachisaniif maatiin sodaa guddaa keessa. Maatiin kun immoo isintu itti gaafatamummaa fudhataa jedhanii maatii dirqutti jiranii kanan gammaa waddaqee bahe maatiin bakkeen ni jiru beeyne jira maatii yaaddoo keessa jechuudha dhimma kanarraa. Kan akka godhaa jiru magaalatti qaama mootummaa kanaatti bulchiinsaaf nageenya waajjira poolisaatirraa walitti qabaniitiin poolisa bakka poolisni hin jirretti ganduma keessa dhufanii milishaa isaan leenjisanii kan achi os eerettiin akka isaan sodaachisanii fi hojii guddaa sitti hojjettu namoo qa'ee jechuudha. Lishama kana ofirraa dadhabuu jiru. Akkiin yaada qeerroo magaalaa kennatitti waadaan nuti amma gaangee irraa dhalan eegan akkuma jedhame mana murtii karaa irraa akka eeganii sabboontoonni kennaa fi hayyoonni kennaa hajjini qal'atti malee jetti rabbiin gubbaarra isa raawwachuus gamni rabbiin kadhannaa sabboonummaa isaaniitii fi karoo kennaa hayyoota kennaa bira dhaabbannaa hanga jirutti jechuudha. Akka qeerroo kanatti bakkiyyuu jiraannu eessayyuu fagaanne jiraannu eessayyuu facaalee jiraannu yaada wal bira jirra. Uummanni kennatti illee osoo jiraan burjaajain yeroo kamiyyuu reeffa booruu osoo hin taane qophiidhaan jechuudha. Fulchududdeessinee qindoominna kennan kan du'in irra du'ee waraagama qaalii itti kaballee nama nuuf ta'u qaama kenna qaroo kenna bakkaan ga'uudhaaf qophiin nuti qabnu amma booda dhumnee irraa dhumti laman jirtu laman duun waan ta'eef nama Oromoof ani sagal du'eetiin sagal gubadha malee jee har'a mana hidhaa keennee nuti mana ho'aa keessa taa'uun nuun taatu itti gati kaanaa itti gayyaanaa wal kakaafnaa kakaafneetiin hayyuu keenya baafannaa yaada hin qabu.
Godina Wallagga Lixaa aanaa Sayyoonolee ganda lalistuu Geecootti waraanni mootummaa mana qotee bultootaa gubuun jabaatee itti fufeetii jira. Hanga ammaatti manni qotee bultootaa 7 waraana murna bilisignaatiin akka gubatee jiraattonni OMN itti himan. Gabaasa Mohammad Fantaalee Mohammad Murkamaatiitu dhiyeessa. Godina Wallagga Lixaa Sayyoonolee ganda lalistuu Geecootti waraanni mootummaa mana qotee bultootaa gubuun jabaatee itti fufee jira. Hangamatti manni qotee bultootaa 7 humna addaa poolisii Oromiyaatiin gubatee jiraachuu OMN jiraattota odeeffatee jira. Manneen jiraattota kan gubatan gaafa 12 ji'a 5ffaa bara 2018 yoo ta'u sababni gidiraa kanaatis ijoollee teessan bosona jirtuu fidaa jechuudhaan akka ta'e jiraattonni himatanii jiran. Warroota manneen jalaa gubatan keessaa kan baay'ee nama gaddisiisu mana haadha hiyyeessaa addee waayituu jedhamtu jalaa barbadeessan jedha jiraataan yaadasaa OMN filaate tokko. Namoota manneen jireenya isaanii humnoota addaa poolisii Oromiyaatiin jalaa barbadaan keessaa kan maqaan isaan dhaqqabe abbaa maatii Jimaa Gammadaa nama jedhamudha. Ilma kee waraana bilisummaa Oromoo wajjin bosona jiru fidi jedhuun isaa fi maatii nagaa ollaa isaatti argaman kanneen ammaaf maqaan isaaniin dhaqqabne jala manneen jireenya poolisii murna bilxiginnaatiin ibiddaan gubamanii jiru. Maqaa ijoollee teessan fidaattiin gidiraan lixa Oromiyaa fi Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti waraana sirnichaatiin raawwatamaa jiru atantamaan yoo hin dhaabbanne mormiin cimaan biyyattii keessatti dhoo'uu mala jechuun maddi keenya lixa Oromiyaa yaadanuuf kenne tokko tilmaama isaa ibsatee jira. Hanga odeessa kana qindeeffannetti godina Wallaggaa Lixaa aanaa Sayyoonolee ganda lalistuu Geecootti waraanni mootummaa manneen qotee bultootaa naggaa 7 ibiddaan gubee jira. Qeellam Wallaggaa aanotaa fi magaalota garaagaraa keessatti hidhaa fi dararaan humnoota mootummaan bobbaaseen hawaasa nagaa irratti raawwatamaa jiru cimee itti fufee jiraachuun himame. Yeroo ammaa namoonni hedduun waraana mootummaatiin qabamanii mana hidhaa keessatti argamanii kan jiru jiraataan godinichaa haalli nageenya garas jiru hammaataa ta'uu dubbata. Keessumattuu mana hidhaa magaalaa Dambidolloo ganda Duwwaa 3 jaamuun beekamu keessatti barattoonni mana barumsaa sadarkaa 1ffaa irraa waraanaan butaman baay'inaan keessatti argamu jira. Keessattuu torbee lamaan irra dabarre keessa dargaggoonni lakkoofsaan hedduu ta'an humnoota tikaatiin adamfamuun mana hidhaa keessatti dararaan irra gahaa jiraachuu dubbata. Namni dhimmicha itti dhiyeenyaan beeku kan OMN hime. Itoophiyaan waraanni Somaaliyaa lola Tigraay irratti hin hirmaanne jechuun haaluu isii Bloomberg gabaase. Maddoota Bloomberg akka jedhutti mootummaan Itoophiyaa waraanni Somaaliyaa raayyaa ittisa biyyaa gargaaruun TPLF lolee odeeffannoon jiru soba jechuun haalee jira jedha. Itoophiyaan dhimma biyya keessaati jettee waraana Somaalee of gargaarsifatte TPLF waraanuun isii walitti bu'insichi gara gaanfa Afrikaatti ol guddachuu isaa mul'isaa jira. Maddi oduu kun guutuun gabaasichaa Siraaj Sabaa akka itti aanutti dhiyeessa. Itoophiyaan waraanni Somaaliyaa lola Tigraay irratti hin hirmaanne jechuun haaluu isii Bloomberg gabaaseetii jira. Maddi oduu Bloomberg akka jedhutti mootummaan Itoophiyaa waraanni Somaaliyaa raayyaa ittisa biyyaa gargaaruun TPLF lolee odeeffannoon jedhu soba jechuun haalee jira jedhe. Itoophiyaan dhimma biyya keessaati jettee waraana Somaaliyaa of gargaarsifattee TPLF waraanuun walitti bu'iinsa gara naannichaatti ol guddisuu isaa mul'isa jedhee jira. Maddi oduu kun dhaabbata dhimma walitti bu'iinsota idil addunyaa qoratu International Crisis Group Dallaan Somaaliyaa Umar Mahmud akka jedhetti lola Tigraayitti hirmaachuun waraana Somaaliyaa yoo mirkanaa'e waliigaltee biyyoonni sadiin bara 2018 keessa Asmaratti nageenya naannichaa jabeessuuf dhimma diinagdee waliin irratti taasisan hordofeeti jechuun bu'aa waliigaltee sanii keessaa tokko waraanni Somaaliyaa Eertiraatti leenjii waraanaa fudhachuudha jedhe. Amma lola Tigraay irratti adeemsifamaa jiru irratti waraanni hirmaatee miidhaan guddaan irra ga'e isaan kana jedhe xiinxallaan kun paarlaamaa Somaaliyaatti itti gaafatamaan koree dhimma alaa Amajjii 18 bara 2021 loltoonni Somaaliyaa leenjii waraanaaf gara Eertiraa deeman maal keessa akka jiranii fi dhimma Tigraay keessatti dhuman jedhu kana irratti pirezidaantiin biyyattii Mohammad Abdullaahi Farmaajoo ibsa akka kennu gaafateetii jira. Maatiin waraana biyyaalessaa Somaaliyaa ijoolleen kennan kan leenjii waraanaaf gara Eertiraa deeman lubbuun jiraachuu fi jiraachuu dhabuu isaanii mootummaa irraa ibsa barbaanna jechuun dubbataatii jiru. Erga odeeffannoon kun baheen booda mootummaan Somaaliyaa karaa ministeera odeeffannoo Somaaliyaa Usmaan Abubakar
Abubakar Dubeetiin haalteetii jirti. Kun daldala siyaasaati malee waraanni Somaaliyaa lolicha irratti hirmaate hin jirus jedhe. Kana duras waraanni Eertiraa lola kana irratti hirmaachuu isaa Ameerikaa dabalatee dhaabbileen garaagaraa kan dubbataa turan yoo ta'u, mootummaan Itoophiyaa hirmaannaa waraanaa Eertiraas ta'e kan biyya sadaffaa biraa haaluun isaanii yaadatama. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya oduun ammaaf qabannee siif dhiyaannee kan hangammaa daawwattan ture an oduu isin dubbisuun kan isin faana ture hordofaa Muhammadi ogeessi kaameraa fi suur sagalee Abdii Jamaal nu faana ture qophiin